akka baaleetti bosona hirmaannaa ummataatiin bulchaa jiru hanga ammaatitti waldaa bulchiisa bosonaa 84 qabna. Waldaaleen bulchiisa bosonaa kun dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa godina 3 keessatti hojjeta. Godina Baalee Bahaa fi Booranaa Bahaa keessatti hojjeta. Godina 3 keessatti waldaa bulchiisa bosonaa hundeessuudhaan hawaasa wajjin bosona kunuunsaa eegaa jira jechuudha. Waldaaleen kun bosona naannoo isaanii jiran eeguudhaan kunuunsuudhaan daldala kaarbooniitirraa maallaqa hanga ammaatitti qarshii miliyoona 200tti kalaa argatanii jiran jechuudha. Ammaaf waldaaleen kun hundi hin arganne waldaalee 38 faayidaa gurgurtaa kaarbooniitirraa maallaqa argate. Yeroo taanu keessatti immoo waldaaleen hafan hundi isaaniitu maallaqa kaarboonii argachuu akka danda'aniif dhaabbata miti mootummaa wajjin mootummaan hojjechaa jira jechuudha ammatti. Waldaan bulchiisa bosonaa Gaachoo aanaa Goobbaa keessatti argama. Waldaan kun akka carraa ta'ee waldaa jalqabaaf gurgurtaa kaarbooniitirraa faayidaa argate. Waldaalee 38 san keessaa isa tokko bosona qabanirraa kaarboonii gurgurtaarraa miliyoona 4 argatanii jiran jechuudha. Waldaan kun wanni isa adda godhu maallaqa argate kana daldala keessa galuudhaan yeroo ammaatitti bu'aa argate wajjin maallaqa miliyoona 4 argate gara miliyoona 8tti guddisee jira jechuudha. Waldeen keenya hundaa'e bara 2003 yeroo sanitti miseensa dubartii nama 3 dhiira 58 walii galatti nama 62 kanaan hundaa'e jechaadha. Kaapitaalli yeroo san jiru qarshii 4,000 fi 340. Achirraa ka'uudhaan yeroo amman tanaa baay'inni miseensaa walumaa galatti nama 400 fi 74 ammatti jechaadha. Kaapitaalli amma jiru walumaa galatti kaapitaala naannoo miliyoona 20ti. Hojii kana keessatti hojiin hojjetaa turre daldala garaagaraa keessa gallee jirra. Akkasuma immoo miseensota liqii garaagaraa kennaa turree jirra. Waggaa waggaadhaan ammoo dividendii akkaataa hirmaannaa isaatiin qoodaa turree jirra. Hojiin hojjetaa turre kana jechaadha. Ammatti dhugaan jirtu bosonni deebi'eera. Bosona deebi'uudhaan wal qabatee bineensi qara biyya keessaa bade deebi'eera. Keessumattuu bineensi gugurdaan akka leencaa, akka qeerransaa, akka gadamsaa simbirroonni biyya ambaa keessatti hin argamne achi keessatti argama. Isaan wal qabatee bishaan laggiin garaagaraa kanaan dura gogaa ture guutumaan guututti deebi'ee faayidaa guddaa arganneera. Hawaasni naannoo kanaa cirama bosonaarraa akka isaan of eeggatan bosonni osoo hin ciramiin waggaa hedduudhaaf akka ga'uudhaaf hojiileen garaagaraa hojjetamaa tureera. Fakkeenyaaf geemoolee garaagaraa uummanni naannoo kanaa akka fayyadamu teeknooloojii adda addaa uummata naannoo kanaadhaaf raabsuudhaan soolaarii genuine ta'e yookaan immoo soolaarii umurii qabu dhaabbata beekamaarraa naannoo kanatti dargaggoonni naannoo kanaa gurmaa'anii soolaariin kun akka naannoo kanaaf dhiyaachuu danda'u. Uummanni illee bakka fagoorraa dhufanii bituu kan qabneef itti dhiyeenyaan akka argamuu qabuuf soolaarii kana soolaarii dhaabbata beekamaa biyyoota beekamaarraa akka dhufeen uummanni kun akka fayyadamu godhamaa jira jechuudha. Kana wajjin wal qabatee uummanni naannoo kanaa dargaggoonni naannoo kanaa hojiilee adda addaa hojiilee fakkeenyaaf lafa babal'ifannaa irratti akka hin deemneef babal'ifannaan lafaa bosona ciruudhaan osoo hin taane lafuma qaban sana teeknooloojii adda addaa fayyadamuudhaan lafa qaban sana oomisha gaarii akka argamsiisuuf teeknooloojii adda addaa uummanni naannoo kanaa akka fayyadamu gochuu sanyiilee garaagaraa fakkeenyaaf garbuun naannoo kanatti kan oomishamu ta'e garbuu dhaabbata beekamaarraa yookaan dhaabbata sanyii filatamaarraa garbuun sun dhiyaatee naannoo kanaaf garbuu oomisha gaarii kennu akka argamu taasisu. Dubartoota naannoo keenya kanaaf naannoo kanatti argamaniif hoolota bituudhaan akka isaan gurmaa'anii aadaa qusannaa baran gochuudhaan dhaabbanni kun yookaan piroojeektiin kun hojiilee garaagaraa hojjechaa tureera. Kanaaf piroojeektiin kun bosonni naannoo kanaa akkuma jirutti waggoottan hedduudhaaf akka taa'uuf hojjechaa jira jechuudha. Sababa kanarraa hanka'e guyyaa har'aa miseensisaa qarshii miliyoona 2 ol miliyoona 2.7 guyyaa har'aa bu'aa qoodeera. Bu'aan har'a qoodamu kuni akka guutuu Oromiyaatti aanaa kana qofa osoo hin taane akka guutuu Oromiyaatti waldaan kunuunsa bosonaa bu'aa akkas argate bu'aa sanaan miseensaatiif kan qoodu fakkeenya ta'a jennee yaadna.
Kanaaf waldaan kun fakkeenya akka ta'uuf aanaalee garaagaraa irraa waldaaleen garaagaraa dhiyaatanii asitti muuxannoo kan akka fudhataniif guyyaa har'aa miseensi tokko 11,000 ol bu'aa sababa bosonni kun kunuunsameef bu'aa kan argachuu danda'eera jechuudha. Kun bu'aa dhaabbanni kun yookaan piroojeektiin FSD kun bu'aa buuse keessaa tokko jechuudha. Bosona kunuunsuu wajjii wal qabatee erga waldaan ijaaramne bu'aa guddaa arganne jechuudha. Jalqaba irratti kunuunsi bosona mataan isaa parsantaan cima bosona mancaasaa kan duraan mancaa ture sirriitti dachaadhaan dabaleera jechuudha. Dabalataan immoo erga bosona kunuunsine gurgurtaa kaarbanii arganne jechuudha. Gurgurtaa kaarbanii arganne maallaqa isarraa arganne haga sadarkaa jireenya dhuunfaa irraa kaasee haga sadarkaa gandaatitti akka gaariitti ittiin socho'aa jirra. Isaan keessaa inni jalqaba bu'aan jalqaba akka miseensa dhuunfaatti argate maallaqni sun erga argame irraa kaasee waldeenni daldala keessa gale. Daldala keessa galuu wajjin wal qabatee midhaan bituu fakkeenyaaf midhaan bituudhaan bu'aa argate kana sheerii waldaa miseensa dhuunfaan erga gurguree booda jechuudha. Dhuunfaadhaan akka qoodamaniif dhuunfaadhaan akkasitti akka argataniif taasiseera. Dhaabbanni kun bosonni gaachoo irratti ijaarame kun sunsuma hammayyaa irratti gurmooyte nama 360 achi ol ka ta'uu danda'u manaaf manatti sunsumaan ammayyaa galee jira. Qusannaa gam tokkoon mancaatii bosonaa hambisu, gam tokkoon qaama isii miidhama irraa hambisu, ilmi sun aarri hin akkan tuunetti, dubartiin sun akka aarri isiin tuunetti, akka ibiddi isiin tuunetti isaan fayyadamuudhaan haga bosona kanarratti ijaaramne waldeenni kun dhaabate kana arganne jechuudha. Waldaa kana keessatti bu'aawwan gurguddaa arganne. Bu'aan argamne keessa fakkeenyaaf liqii fudhannee liqii sanii fayyadamnee kanaan dura harka qal'eessa kan turre gara abbootii qabeenyaatitti ceenee jirra jechuudha. Kanaaf liqii achirraa fudhanneen akka naannoo kanaatitti qabeenya naannoo kana jiru fayyadamuudhaan horii binnee garbuu ittiin binnee daldala ittiin daldallee garbuu binnee daldallee karaa kanaan jiddugaleessummaan gara wanniititti ceenee jechuudha. Dhaabbata Farms of Africa jedhamu kana baay'ee galateeffanna. Dhaabbanni kun asirratti leenjii garaagaraa nuu kenne akkasumas wantoota garaagaraa qabeenya fakkeenyaaf akka soolaaraa mareef kaafne akkasumas ka dubartoonni keenya itti fayyadaman goomoo kana midijjaa jechuudha. Kanattis fayyadamne qabeenya bosona kanas akkaataa itti qusachuu dandeenya. Akkaataa ammoo ittiin inni hin barbaadoin waan kanaan itti fayyadamaa turre dhaabbata kanas baay'ee galateeffanna.